bira fudhatee abzaa gaafsa tooppikoo godhate malee inni akka kaan badaa yaadeetii fi akka na fakkaatutti an akkas hin beeku. Garuu namni akka birratti fudhachuu danda'a Allahu alam. Yaa akka namni itti beekutti Hamzaa akka namni itti beekutti akkasii garuu inni akka biratti inni jee namni immoo akka biratti Hamzaani akka isatti ani nama beekaa takka nama maalii takka jaami wanni inni beekullee nagaree wanni inni dubbatullee wanni naatee nagaree bakka. Hamzaani itti haa gaafatamu gama rabbitti yoo hin fadhi. Wanni inni beeku hin argine wanni inni beekumsaan dalage hin agarre waanuma inni hadiisa inni bareedaa ka inni namaa himee sammuu nama gabbuusa illee hin agarre waanuma jinni yoo naasee malee an Hamzaan si jammar sanirratti naan jee jira maali gaafuura fudhadhu naan jeeti zanaa jee ifataa jii naan jee jira si fuudhaa naan jee maali Hamzaan naan jee gaafa namoo Hamzaan na fuudhee gin gaamman beela addunyaa gubbatiin baasee ammaaf haya na jechuu danda'a na jechuu danda'a suura keessa giyyoon xiyya qabaate numa. Okay. Galatoon uummanni kun osoo nattiin aarre dafeetiin gaafii isaanii ol babaasaa. Kiyyaa tiyyaa ni beektaami koomediyaan kiyyaa tiyyaa yuutuubaroota saayiban baalii akka. Kiyyaa tiyyaadha. Kiyyaan beektu kiyyaa gaa baalii akka hojii dalagu. Kiyyaa gaa baalii akka hin beektu ayyee. Aboo baalii akka miti baalee wanta yoo nagaa fattee hoon beeku. La ilaha illallah. Ati YouTube hin fayyadamtuumi? Hayyee galatoom. Hayyee gaafii takka si erge walumaa galatti gaafiin kan koo TikTok dhiisii sin fuudhaa naaf gaafadhu please. Maaltu waliin fida fuudhaa kiyyaa fi TikTokii siree gubbaa rafnee gizee ati rafte hin dalaga. Rafii Kan heerume eenyuun na arguu danda'a? Na fuutaa jiillaan akkaan heerume eenyuun na harkaa jiin. Okay. Yeroo duraatiif jaalattee akkam si goote itti gaafiin? Kana himuu hin danda'u tuni yeroo dheeraa nafees. Booyuu fadhaa yoo jiru. Galatoon. Paartii uumaa takka yoo ni fi wanti kun dhume paartiitu ni qopheessine yookiin paartii lamaffarra walitti deemina akkam jettu? Yoo ni fi neetni hanqatilee yaa kadhumu jiru ta'e paartii lammaffaa. Okay, abshirayyee gaafii si baasaa gaafii uummataa. Leensa Hamzaan dhugumaan si dawwalee jetti gaafiin. Yaa dhugumaan na dawwale. Okay, dhugumaan na dawwalettee. Gaafiin itti aantu Hamzaa. Umriin tee meeqaa jetti gaafiin ammaasis? 28. 28. Okay. Ilmoo dhaltee ni beektaayee? Lamaan qaba. Takka ama 16 dhalee anaa umrii ama 16. No, maashaallah rabbi bakkaan si haa gahu. Micoon tiyaamata 10 takka mucaan tiyaamata 8. Oh, maashaallah. Bakkaan si haa gahu. Kilaasii meeqa barattee yookiin hanga meeqa barattee? Kana gaabeetee gaadhaan. Kana nama gaafatanii hinillee hinimu gin kabeeku kaqaree san iraanaa jira deemfiti. Kana hinimu. Kana harkaan kana. Okay. Gaa'ee itti aattu. Okay. Heerumtee moo ganaadhaa jetti gaafiin ammaatitti? Duba akkamittiin dhalee ilmoo? Amni zoonta. Jechuun gaa heerume bahee. Waaw, maashaallah. Okay. Gaafiin hundi Hamzaa wal fakkaatti san walumaa galatti deebistee jirta. Okay, fara gaafii itti aantutti dabarra. Wayyoo nan badee jee hanga. Caaltuun? Caaltuun TikTok moo? Caaltuu TikTok. Wallahi gaa nama dila kana jala amma barbaadu hin danda'u caaltuu. Ishiin arran hin dhufa jettee turtee mi kaleessa? Bakka ishiin itti hafte hin beeku. Maybe TikTok jirti.
Okay, abdee gaafii kiyya. Maal ture gaafiin teessan mee dafaa gaa? Gaafii teessan dafaa dafaa. Dalagaan tee maalii? Amma Koloroksii eessa irraa jiraattaa? jedhama. Sagaraan dhiqaa, manaan haqaa, meeshaan dhiqaa, waan akkanaati. Biiroo kasan ta'in. Sheekh Hamzaallee invite ni godhuu qabdaa. Kan hafuura fudhadhu geessanii fi TikTok waa hunda kiyya jettee jaarsa hoo siif ni ta'a hiileensa. Jaarsa maali? TikTok waa hunda kiyya jettee jaarsa siif ni ta'a hii TikTok. Jaarsa naaf ta'uu hin danda'u. Jaarsi kiyya sungiin kana jaalatu TikTok yoo jina fuudha. Yoon ta'eef. Yoo TikTok hin ta'ini fo. Ni dhiisa gaa fuudha kiyya san. Mee leensaa dhiirti leensaa fuudhuu qabdu. Ulaagaan shan kan ishiin guutuu qabdu mee maal maal faadha fakkeenyaaf? Leensaa? Dhiirti si fuudhuu qabdu. Ulaagaa shan wanni ishiin guuttee dhufuu qabdu. Maal maal faadha osoo irraan hir'isin osoo ittiin guutin nuyi. Ana kabajeetuma jaalalaa kanneen hafuudhuma. Kabajaa. Takka takkaan nuyi. Kabajaa jaalala. Ichin akkan jedhu. Taakka. Maybe as jala jiraachuu malan taakka hayyee jaalala kabajaa taakka. Jala jiru hin fadhu waaniiti dhaggeeffadhu. Jala jiru yoon na fadhe malee ani hin fadhuuti yoon jiraate hin fadhuuti dhagee. Taakka. Ulaagaa shanan inni guutee dhufuu qabu jechuudha. Dhiiraa akkamitti si fuudhuu qabu. Akkana kana osoo hin jennee anuma malee tabiraa osoo hin laallannee jechuudha. Lama hayyee tabiraa osoo hin laallanne lama. Afurii bara. No lama. Sadii seef. Sadeen maali haa abdii? Waa hedduu dagaa wanni keenyaa maali haa? Wanni dhalaan feetu. Naquuti. Ati beekaa ulaagaa shanan dhiirti si fuudhuu qabdu guutuu qabdu. Maal maal faadha? Yookiin akkanaa ta'uu qabaa. Dalagee mana na teessifatee aan akkan deemee hin dalayin. Haaya sadii. Eessaafuu akka biyya kanaa ta biyyaati moo ka biyya kanaa baantate amma. Ka biyya kanaa humna fiixee beete. Akkan hin dalayinaan. Aan akkan hin dalayine inni dalagee. Okay, inni dalaguu qabaa jechuudha. Inni dalagee. Waa. Sadii bar lamaa tol. Lamaan gaa. Hin beeku baa. Maali gaa waa hedduudha. Leessa. Liina! An ganda kanaan na haa baasanii. Abdii kabdoo nyaata. Eessa galuu feete? Eessa galuu feete? Eeywa sadeen lamaas siyaafeemi. Mitoota as jechuun biyya alaa na fuudhanii biyya kanaa na baasanii biyya alaa na geeffachuu. Biyya alaa si geeffachuu. Mee dhiira Kanaadaa jirtu feetu moo dhiira Ameerikaa jirtu feetu fakkeenyaaf? Atuu biyya kan feetadhaan hin jettu dhiiroo san taane. Gaafii si dhufte laa leensa abdeeshoo immoo TikTok irra feetaa mee na filachuu waddoo irra. Eenyu yoo kun akkana jiru? Bakka gaafii banaati dubartiitu gaafate. Abdishoo immoo TikTok irra feete jaanii? Abdiin ganaa suusii xiyya ka guyyaa duraatii beeytanii? Ganaa guyyaa duraa bakka bunetti mi'eeffatte takka akkami bunni sun gisee siitee itti deddeebisaa beete? Suusii xiyya ka guyyaa duraati abdiin. Gin abdiin TikTokii dhiisee yoo naan jeeniin dhiise. Abduma kana gaafadhaa. Abduma kanaanu yoon abdiin hayaa jeemiisan kan nan abdii filadhu. Isa filadhee yoo na qabdee qabaan filee xiyya. Wallahi confidence annamaa gaa. By the way, confidence akka malee qabdi. Wow, confidence dante haala jajjabdu. Okay, gaahii. Walumaa fakkaatti. So, sagantaan teenya sa'aata kaafi daqiiqa 6 ta'ee jira. Sagantaan teenya sa'aata kaa ol dabree jira. Beellama keenya ol dabree jira. Gama sa'aata akka teenya daqiiqa 40 sa'aata akka teenya laayiviin irraa waan hedduu toleef sa'aata kaafi waa teenya jira.
paartiin arraa tokkoffaadha asirratti dhumata laayibiin keenya warri namni dhibbi lamaa fi wayii nasjala jirtan yoo tana wala hundi keessan akka naa gootanii barbaadaa asumaan dhaamsa kiyya leensaa dhumarratti maal jechuu barbaade dhaamsa yookiin gaafii waan barbaade jechuu barbaada mirgi keeti amma def maal joo wallahi asitti hee tiktookii hee namni yoo dandehe ani maqaan tiktookii khiyyaati fi maqaan feesbuukiin khiyyaa tokko naana himaawiyaati namni tiktookii gubbaarratti yoo nan beeknallee na baruu feetan messengeraan naa qottaadha na dubbisaa yoon ilmi namaa kan khalatne hin jiru namni takka gin baqattuu jiru baqattummaa kanaa jechaa fi osoo nuti dhagaamne osoo waan takka hin taaneef akka fedhe taphachuu jira namuu jaalateetii miti boo akka fedhe ta'uudhaaf an dhugumaan hima an akka khiyyaa yoon itti akka namaatii miti akka khiyyatti yoon waan hin balleessite qottaadhaatii na dubbisaa ammoo na arabsitanii wanni karaa gubbattii fi akka oromummaa maqaa balleessite maal jettan oromummaa naralleetiin aantanii anis oromoodha narallee na doddanii fi isin daran hin jaaladhaa keessaan naa qottaa na dubbisaa yoon hin gaafii teessan bira kuteen waan feetan nan jettanii waltaatanii akka feetan na gootan yoon saniin alaa ammoo ani isiniin dhaga'u dhugaan isinii himaa isiniin dhaga'u. Wow, okay. Kanaa jechuun dhumarratti. Ummati dubbachuun falu. Maaliif gina ammaaf dubbachuun qaba maaliif maal jettii ni beektaa? Silkiin narraa badee dhiyoo takka. Silkiin narraa badeeti obboleettiin tiyya wayii leensaa silkiin narraa badee sin dubbisuu danda'u hin jenne beekte. Wayii leensaa silkii irraa badee jetteen ummati yaa. Haaba dhugaa jetteen baga badii gantaadhaa jetteen. Wayii silkiin gisee nama irraa badee garaa nama badaa bar ni dabbaramte akkana intal baga badee bar. Silkuma nama hundaa keessaa iyyuu san tura hafaa baga badee jetteen. Ummatiya silkuma nama hundaa keessaa iyyuu san tura hafaa baga badee jetteen. Akhirnya saya gitu nanti ani bakka garan itu be. Kau umat ya wak agaran tu. Ni beti argite ani aran tak nama gudda jolle hintane nama ilmu fide tu fe. Abang fade yon nage anda tu bisa mana lo anda kamu tu hindan do. Amala kiyat. Abang fade. Sekali akan TikTok gubba iyo akan aku fade tu umat ya. Ni garsi sana minta katakan ni garsi sana jatuh ni ada. Ya ni garsi saya. Tanafu yoo na god fattan an teessa lila dudda ballaan sanii qabu wala adawii wala waan fadhee isin fin cabsa. Hedduu takka galatoomii ergaa guddoo dabarsitee jirta warri as jala jirtan hundi dhageessan jeeti yaada laayivii kana akka itti boortanii fi akka hedduu itti gammaddan abdiin qabaa leensaa yeroo san ta'e guddee aarsaa kabaltee asirratti argamtee keessummaa naa ta'uu keetiif bikkan taa'u ol ka'ee ofiyyaa ofirraa fuudhee galatoomis jechuu barbaada. Ulfaadhu naaf galatoom. Ati illee galatoomii abdii ammoo janjanaa narraa nan bisin gaamiseen jira rabbii. Qofa abdii ati ammaan tana dhugaa qaadhimaa ni qabdaa minaaf jetee na gaafattas maan gaafadhaa qommii ammaati. Yaa ka maali ati beetee amma bareedina na gaafattee maali gama bareedinaa dhugaan siif ati yoo dhalaan nama bareedina harkitu ni jaalatta abdii gaafii illee. Isa qofaan nama gaafata. Nutillee ni gaafanna. Leensaa goolii danda'uudha. Hidha dabattu. Ati qofaa nama meeqa beetee ati ni ashannaftee as gubbatti dhugumaan himna. Soomaallee ati ammaan jala qaalimaan ni qabda. Manti mara sirraan guddachuu danda'a. Haayee jaalalti guddina hin qabdu. Haayee isaan guddoo. Laa irraan guddachuu danda'a. Mucaan ijoollee baganaan gattu qaccaleedha. Wallaahi happy birthday isaa jala seenii ilaalee yoo feete. Oke, keajaiban kan lama pulang ke fakkat. Abdi, akan dia tahu tiada. Hoji mana tu dia kan dia tiada. Cal tu amu hidup beratu pada hati dia masih fit. Cal tu ala bilbiledi lensan berbadan je, mungkin nanain berbadan je ni. Saya bagiya. By the way, osoo teenyuti video anke osoo lalu ame jama azjala jira sahib ni gaya. Osoo ji barcaa galee teenyu awoo micoota na akkami keessummaa goonu nin fadaa micoota na naan jee anillee nin fadaan jee ammoo akkasii caaltu bilbilee guruppii naqee jenneen akkasii sineenee jechuu kaleessa. Ammee suni Khadiir halkan immoo guyyaa siin jee Khadiir ganamaa jennaan moo kagalgalaa jennaan. Kagalgalaa. Khadiir khafraatan kagalgalaa taanaan. Annaa ati min bakka waliif nu faffadhan bakka. Bakka hojii manaa naa ta'aa gaafiin daldee. Itti yaadeeti achumaan qottu. Okay, yeah.
Libbee rabshaa galatoomi gaa bakka adda fixachuu deemnaa gaafiif deebii kiyya paartii lammaffaa walitti deebina okay torbaan dhufu ta'uu danda'a daboota ta'uu danda'a inshallah. أيوات جزء هندانا حر Akka ragaa سو ما كنا خنتي bum bum siin jeetiin أتي أمك أول نما في تو خناديسي مالي فينا كنا تهدي مه كنا وانس نجا فيديو عن كه هند جالس سنتك أول نما فيتا هاي أتي جزء نما فيتا أي نسوي جرا by the way arra dhaggeeffadhu ogguu sadaffaa laayivii seeneemi yeroo sadanuu wallahi laayivii kana ogguu seef godhee ilaalta bum bum jechuu dadhabeetiin innaa qoflaa akkanuma dhaabbattee irraa ijjanne irraantala la qofalchiiste jechuudha. أنا قانا نيت جايين ولا خافيت يا بني صغير عن قوي ati tuqaan taatu هاي أما كم تنبا بردا كم قال دوبين وسيتو مدرسة كيتي أكنا أوكيتو أكسي ربنا لما بديت يا عبدي ها leessa anu gaafa laayivii kana dura dhufu barbaadee bakka barbaadee dhabee galagalchee na shawwadee dhiisime ati piroofaayila kan kee jala deemtee barati na barbaada piroofaayila kiyya jala seeneetini viidiyoo ifoo waraabee bara dingilgilichi minaaminii godheetiin viidiyoo waraabee viidiyoon lakkaan dhumattee dhaabbatti gadhiifamti mee seenii laaligaa dhaabee boodara gin nama sadii harka nama naa bareessu aboo deemaati maan ilaaltanii abdiin ayaamaadhaan jaan lakkaan dubbii kana fudhatu jechuun go'aadaa seenan makaraayyoo akka malee Nuti kaas gubbaa si eenyu ati edaa viidiyoo waraabuu jirta zanaa jettee kan nuti asiisi eenyu. Angalaayii kanuma jechuudha. Tanuu ana si teeksistii si barreessaatiin bar aboo kootu dhufee wallaahi billaahi si dhagarreedhaa jettaa jiru. Gaarii kijibatti kan dubbatu dhugumatti kan dubbatti. Hai. Ni dubbatti. Amma gaati akkuma cibaa qofa naa himiti beetuma guyyaa dhufteessi. Bakka an si baasu? Anummaan si baasu? Atummaan na baasi galaggala. Akkuma na dura nagaatti waliin jenna qofa. Ayyee nagee naaji. Ay Abisha nagatti. Edi bata dalatoma. Gudna mana kasi jeju da serious. Na tata ni wani. Nama refu nama dhibba lamaa fi 50 ture amma nama 190 wey. 90 afur. Hedduu galatoomaa bakka ijoollee Oromoo hedduu isin jaaladha. Abdii asillee masgaba sakkeessa jirta. Masgaba ijoollee Oromooti. Hedduu takka akkanumatti itti fufi. Indaa'um nama hedduu hawalii qaqqabdee akkana gootu hedduu takka. Akkanni hedduu bareedaa ni beektaa? Kan hungeenye waan akkanaa kana dalagalaa ni beektaami? Kana daranfaa dalaguufaa yaadi. Hirkaa kanaa olii ga'uu keetii faaya yaadi. Hedduu takka galatoomee bulchaa. Hedduu takka akkanni kun jechuun maal ni beektaa? Takkummaa keenya agarsiisa dhugaaf himaati. Saawala. Akkan atilleen hedduu galatoomi. Har'a nama hedduutu qoflaan du'e. Wallahi anuu qoflaan du'e jira. Paartituu dirqama deebi'uu qabdaati. Yeroo lammaffaa ni deebisnaa. Akkasiin sin jaa si baasuu bas amma ni hayyamtaa sin baasa. Na baasi shugutii dhiisii na baasi. Hayyee. Obboleeyyati qaqqaalii kabajamoof jaalatamoo. Warri sirrirra ciisaa nu daawwachaa jirtan mana fincaanii teessanii karaarra deemaa makiinaan iskuula keessa teessanii madarasaa keessa teessanii bikka adda addaa kaa akka liibaan kaa akka saaddee kun immoo ansoolaa jala kumbuluu jala teessanii warri daawwachaa jirtan hundi sheettan hedduu takka galatoomaa sagantaan irraa akkam ture hedduu namatti tolaami hedduu nama wajjisa hin beekaa akka itti gammaddan sagantaa biraatiin waliin dhufnaa inshaallah keessummaan dhuftu amma yoon asirratti himee biina jalaa baduu danda'a. So, keessummaa ajaa'ibaatiin qabannee dhufnaa xiqqoo maaliif hin turuni. Hanganaa ol yoo nifi turre maa inni beektanii nu jibbitan. Isin salachaana. Kanaa ol yoo ka turru ta'e laayivii. Sa'a takkaa ol turuu hin qabnu. So, warri bikka dalagaa teessanii nu daawwachaa jirtan illee irraanfadheetiin jira. Warri amna sa'a afurii biyyarraa biyya dheeytanii nu daawwachaa jirtan illee irraa hundi keessa galatoomaa. After live save nin goda. Thank you so much. Hedduu naa galatoomi. Wallahi hedduu takka galatooma. Hedduun isin jaaladha. Hedduun isin kabajes nagee annaa bula. Bum bum. Eenyuun mataa gubbaadhaa dura. Ciao. Bye. Nagee annaa dura.